Naganya hangafu kamjirtan kamjumtata daawwatata OMN oduu ijoo guyyaa kana qabnee dhiyaanne isinitti himnaan Muhammad Fantaleetiin. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa injifannoo gonfachuu beeksiseem godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa ganda ajjamoo kuraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola guyyaa kaleessa waraana PP wajjin gaggeesse loltoota sinnichaa irraa 30 ajjeesuu 25 madeessuu dubbii himaa waraanni bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitu himeem. Tarakkaan fi waraanni bilisummaa Oromoo fudhatee kana hordofuun waraanni bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattotaa ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Odeessa birootiin jimaataa dabree waraanni bilisummaa Oromoo aanaa tokkee kuttaa'e ganda Adarsaa Biilaa bakka Biilaa guddaa jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnichaa 15 ajjeesee 13 madeessuu himaniiti jiru. Oduma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo injifannoo gonfachuun ibsameem. Dubbii himaan waraanni bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Boobaa bakka addaa Illiddoo jedhamutti woboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan torba hojiin ala yoo taasifamu humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamu Odaa Tarbiitu himeem. Guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldalloo gandaa Boobaa fi Bulbul jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesuu 9 caalaa madeessuus ibsaniiti jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Leemi'eessoo fi Gumbii Bordoddeetti balaa hongee mudatee fi qaala'insi jireenyaa hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii akka himanitti hongee mudatee fi qaala'insa jireenyaatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilamee jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenya isaanii horsiisa beelladoota fi qonna irratti kan hundaa'e yoo ta'u naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beelladoonni isaaniitis soorata dhabanii beelan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu jiraattonni. Haala kana keessatti ammoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisan martuu garmalee qaala'uun hawaasa hongeen hubame daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilxiginnaatiin labsame balaaleffatan. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Londanitti bahaniin hawaasni addunyaa gochaa suukanneessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qaba jedhan. Mootummaan bilxiginnaa gochaa gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu qabu jedhan. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessa fi alaa cimsee aggaamii irratti dhufe kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan yaamicha dhiheessanii jiru. Ijoo kan xumuraatiin mootummaan Zimbabwee pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'uu beeksise. Ministeerri Raajaalaa Zimbabwee Frederick Shava raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin Koloneel Mangistuu Hayilemaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbabwee keessatti baqattummaan jiraachaa jiran yoo Itoophiyaan karaa sirriin gaafatte Zimbabween dabarsitee kennuuf qophooftuu ta'uu himanii jiru. Ejjennoon Zimbabwee kan miilanaa kun ibsa ministeerri beeksisaa fi maxxansa Zimbabwee bara 2009 baaserraa adda ta'uu kan gabaase VON pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka duguuggaa sanyii biyyi isaaniittiin isaan barbaaddu jalaa akka ooluuf biyyi keenya da'oo hin taatufi jedhama. Ministeerri beeksisaa fi maxxansaa Zimbabwee akka lakkoofsa Awurooppaattiin bara 2009 Mangistuu Hayilemaariyaam baqataadha biyyi keenyas akka seera idil addunyaa kamittuu da'oo ni taatifi jedhe ture. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduun ijoon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Bal'ina oduu keenya idilee galgalaa keessa argattu hangasti qophiiwwan OMN hafte wajjin turtii gaarii.